Yoo yaashama harkamuun akkam jirta kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube chaanaalii keenya. Viidiyoo kana keessatti akkaataa bilbila namaa xalaftanii itti dhaggeeffachuu dandeessan yookaan akkaataa bilbila nama barbaaddanii hordofuu dandeessan isinitti agarsiisa. Namoonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun akkasumallee viidiyoo kana like gochuun eegalaadha. Jalqaba irratti bilbila namaa xalafuudhaa fi bilbila nama sana harkaa fudhachuu qabna. Yookaan sim kaardii ta'uu danda'a yookaan bilbila nama sanaa yeroo tokkoof harkaa fuudhuu qabna. Yeroo harkaa fuune iddoo bilbilatti bilbilan ni seenna jechuudha. Yeroo isin haala kanaan nu fidan maal goona asirratti amma koodiin barreessu kana ni barreessitu jechuudha. Urjii 21 urjii jettanii ni barreessitu. Itti aansuudhaan lakkoofsa nama sanaa ni barreessitu. Fakkeenyaaf lakkoofsa kana meetti barreessisanitti argisiisu jechuudha. Lakkoofsa 9 jettanii ni kaatu. Haala kanaan lakkoofsa sana ittiin guutuu jechuudha. Lakkoofsa sana ergatti guuttanii dhuma irratti maal gootu maslaalii ittiin galchitu jechuudha. Mallattoo maslaalii ajjettu kana tokkonumaa ittiin galchitu jechuudha. Sana booda bilbila sana irratti ittiin hidhooftu jechuudha. Fakkeenyaaf hidhuun barbaada waan ta'eef asirratti siimii kana irratti hidhuun barbaada waan ta'eef ni ergitu jechuudha. Haala kanaan yeroo haala kana ergitan ni eegdu xiqqoosii jechuudha. Yeroo eegdanitti haala kamiin isin akka inni fidu isinitti agarsiisa jechuudha. Ni eegdu haala agan isin xiqqoosii ni hedduuf jechuudha. Yeroo inni haala kanaan isin fide haala kanaan kalli forward jedhee jira jechuudha. Forward godhamee yookaan hidhamee jira bilbilli kun jechuudha. Namni gaafa bilbila kanarratti bilbilu bilbila irratti hidhame irratti bilbila kallattumaan jechuudha. Haala kanaan bilbila nama barbaaddanii xalaftanii yookaan hordofuu dandeessanii isiniin jedha. Haala kanaan okay ni jettuun yeroo keettanitti haala kanaan yeroo gadatooftanitti kun akka forward ta'ee jiru isinitti argisiisa jechuudha. Bilbila nama barbaaddanii haala kanaan forward yookaan xalaftanii dhaggeeffachuu yookaan hordofuu dandeessanii bilbila jaalallee keessanii yookaan bilbila nama fedhee akka haala kanaan xalaftanii hordofuu dandeessanii isiniin jedha. Namoonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun akkasuma viidiyoo kana immoo like gochuun dagatinaadha. Haga viidiyoo taanu walitti deebinutti nagayaan tura. Galatooma.